ये चालियो ये दिविज के जिरा गुर्रे को लोची से कराचा साउरा ये ठुलो ये डाले को सांबे को पड़ते बच्चा वाये के गड्ढा सिद्धिमो देवसा डाले नवंतु को हिंदू बीसा ये चालियो ये गुर्रे गुर्राचा को ओबरो डालिया से चोकर साहब सिद्धिसा दिक्सन डेरे से मतिनो सो गिचानी मके दुपच्ची से डाले के नटबू विधि जिपच्ची सी सित्तन अगर सीसा लत्तीस अगर सीसी रीडाले कर्मको बल्ले सिंगुरा गोसो गिटारा बत्ते सोरा गोरा गुड्डते नजर सिंबागते डाले को डाले या तो संभावना गजेरी ओरातू ओलूरी मरोली कामगेरी कामुनी डाले या तो संभावना गजेरी ओरातू ओलूरी मरोली कामगेरी कामुनी रीडाले परगो कुर्सी नमो मतालो लगे नमरा रगा के नंदरा पामारू जबा गोता मोरू डाले harkafuune ilmaan oromoo lammiiwwan akkam jirtu jireenyi badhaadhaa maatiin waatiin maasiin gaasiin nagumaa ishoo baga nagaa taatan nagaa taanaan arra geenyee wal agarreen torbanitti guyyaa tokko elallaan art promotioniin qophaa'ee kan isiniif darbu sagantaan abbaa gaammee jalqabe ijoollee akkam jirtu turtiin torban kanaa akkam ture ciigoo yeroo darbee isinii fi dhiyeesse maatii keessanii wajjin irratti mari'attanii isin gargaaranii abbootii farmootii baay'ee namatti tola warri ijoollee isaanii jajjabeessanii eenyummaa ofii dhaalchisuun sabboonummaa keessatti guddisuun baay'ee dansa maarree sagantaan kun ilmaan oromoo biyya ormaa aadaa ormaa keessatti guddatanii afaan isaaniif aadaa isaanii akka jaallatan jajjabeessuu irratti kan hundeeffame eegaa ciigoon torban darbee isinii fi dhiyeesse keessaan isa jalqabaa hiikneetii gara sagantaa isa irraatti waliin tarra nan jalqabe milkiidhaaf dhufaatii kan darbe irraa barree jibbinu morminee jaallannu deggirree ceenee jiraachuudhaaf reef fakkeenya agarree jedhamiti ijoollee egaa dubbiin dachaa ciigoo kanaa bo'oo sadaffaa keessa miliqe dubbii dachaa reef fakkeenya agarra soorgoo haalli kanaan dura darbee barrooti kanaan dura dabarsine sirni kanaan dura dabarsine bu'aasaaf miidhaa inni qabu saccaanee erga hubanneetiin booda inni darbe gadhummaasaa dhiifneetiti akka duriitti mormuuf deggaruun mirga namaa akka hin taanetti dhorkamuun hafe kan jaallanne deggirree kan jibbine mormuudhaaf amma haala gaarii irra jirra fakkeenya gaarii arganneerra yaada jedhu of keessaa qaban ijoollee eegaa haa ta'uu maleessaati sokoonoo maal jedha sokoon ijoollee lafa miliqqeen dubbii isa ijoodhaa keessa dhokatudha dhaamsa isa ijoo inni ta'e isa keessa dhokatudha egaati akkana jedha reef fakkeenya agarre jedhamiti ijoollee amma gaa qubeessaa mee qubee kana barreessaa reef fakkeenya agarre jedhaatii barreessaa erga barreessitanii booda gajjallaatti isa barreessitaniin gaditti bo'oo haaraa keessatti maal gootu reef jettamini fakkeenya isa jedhurraatii qubee isa jalqaba jiru lama faadhaaf a reef isa jedhutti dabalaa maal jedhee ijoollee na dubbisaa maal jedhee reeffa jedhee ajaa'ibaa reeffa jedhee maal jedhee keenya jedhee ajaa'iba kunis reeffa keenya agarre jedhee gararraati sokoo keessatti sila haala gaarii ni fakkaatu edaanni akka du'aa jiru akka miidhamaa jiru baalaan maree miliqsee nuuf kaa'e yaa falaasama afaan oromoo ajaa'iba afaan guddaa afaan jaarraa tokkoof cinaaf
ajjeesuudhaaf lolli hamaan irratti banamee hindoo yeroodhaan garuu inni caalaatti guddate mandiidee gadi ba'e. Afaan jaallata ijoollee isin malaruu afaan keessan mee ciiboo har'aaf moo sadii qopheesse isiniif dhiyeessu isammaa jaallattaniitu taanaan torbee isa kana baay'ee hiiktanii akkana eegdanna naman ijoollee shoo abbareeddu koo nan jalqabe tokko ilmi abbaa dabalee jaalala lallabee dhiifama bololee fira keessummeessuu har'uma eegalee. Ciigoo lammataa ogummaan naqxee bifaaf urgaadhaan caalchiftee hundaa washaattiin gochuuf daadhii eebichaa dhugaa ittee fiddaa. Ciigoo sadaffaa alaagurra qabdaa leenca harkaan qabdee caanca lafaan keessaa burqaa mana keetii maneessuu dadhabdee corroqooftee teessaa. Ciigoo kanammoo maatii keessanii wajjin irratti mari'adhaati yoo ollaa hiriyaa Oromoo ijoollee Oromoo ollaadha qabaattan wal sassaabaati mari'adhaati hiikoo dubbii kanaa barbaachuudhaan afaan keessanitti bilchaadhaa. Kun Elallaan Art Promoshiniin qophaa'ee kan isiniif darbu sagantaa Abbaa Gaammeeti. Sagantaan kun yoo isin gammachiise subscribe godhaa. Share gochuun garuu dirqama. Sababii isaa hiriyyaan ijoollee keessanii ollaa keessan yookaan immoo isteeta biraa keessa kan jiran yookaan kutaa addunyaa biraa keessa kan jiran yaada kana akka isaanis baratan barnoota kana akka isaan argatan gargaartan waan ta'eef horaa bulaa an gammachiisa bayyanaati. Yeroo gaarii.